አንተናም እኛ ፈልገን ነው እንጂ እሷ ጠርታን አይደለችም። ምንም ለምን ውሸት ዋሻለሁ? ሰው እንዲጣል እዛ የአቢባን ፎቶ ዘቅዝቃችሁ እንትን የምትሉ አንሱ፣ ሳታፍሩ ማለት ነው። እጄ አሳፍራችኋለሁ። እኔ ከፈለክ አቋም የለኝም በለኝ እንጂ እኔ ፈልጌ ነው ትላንትና የኩት። ጠርታኝ ለምናኝ አይደለም፣ ለምኜ ነው የኩት። ጨልቢ ከናፋ ነገር ገሲቶ አቢባ ብራከ ነገሲቶ ረቢን ሲቀበ ሲንጀራ ኡመታ ዋይ ጃርሳቲ እንደትመቱ ዋይ ጃርሳቲ ሲንጌሳ እንደው ዋይ ጃርሳቲ ሚቲ ጃርሳኒ ሰዳምባኔ ራ ዳይማ ቀባ ብያነማ ጅራ ጅሮ እንድቆነ ተልፋቴ ጅርቲ እሺ ባባ ወጥቦቴ እንደበታፊ ሙጫ ከና ቆይ ባባ ወጥቦቴ እንደበታፊ ተቦታፊ Laki ani barbadu Abiba bira barbadani barbadu nama kenna barbadu never give up barbadu Baka Adem tanah cancellation ni kenene Adem touch Baba Dem ada dira Dem ya Abiba bira nagisa dara rabbi ayya ada dira siargera singesa Abiba Abiba waltina busuna panu Eda mana ka taraf sam kejarani abdi ko abdi kan dawala baye si jalati akisi yarati nanas yaro abdi ni tikaya la main beta turumbadu habiban yona jalatti turumbadu wata ko sistema turumbadu na jalatta mitiyati akan hada mana ko timi duna yamta ko turumbadu akan hada mana ko timi duna yamta yona dibana jalatta kana wanabi bangote Ma refonin profile san ka deta afu sanif naji bisifte ujin kan kesi gale ujin kan ke uji fokata ojingo malam gore ojingo mani atu wanje bidu wanjala to betama wasan sidi gare nan be khata akasna yusdawi miti habibani ko habiban wan itimatame namatu birada kamale isina birana tobar khalesa ko mucayyotu Rabbi jedhati yetti amaarifaan Habibaagaa usadulliin jetti ani immoo kan namaa keessaan jiraa kan kotaan geessu dhiisamu Habibaagaa usadulliin ilaala Mungkin ini hoto ko dubada wae she hoto ko kwada ge kadale ቆይ ዛሬ በጣም ትልቅ ጉዳይ ነው። በጣም ችግር ውስጥ ነው እና ይሄንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ሼር ኮፒ ሊንክ ፖስት አድርጉኝና ለሀቢባን አዎ ትላንትና ልጅቷ ያለችው ሀቢባ ጋር ውሰዱልኝ ስላለች ነው ጉዳዩ ወደ ሀቢባ ሄደው። እዚህ ጋር ሀቢባ ጋር ለምን ሄዳችሁ ምናምን የምትሉ ከኔ ህይወት ውጡ ፈልገን አምነን ራሷ መጣ ሀቢባ ጋር ውሰዱልኝ ያለችው ልጅቷ ናት። የፈለገችበት ቦታ ይለቅልኝ። እቺ ሀዲራ የምትባለውም ጉዳይ ያለኝ ሀቢባ ጋር ውሰደኝ እያለች ነው። ሰው ሀቢባ ጋር ውሰዱኝ ካለ ለምን ሄድሽ? ሀቢባ ምስኪን ናት። ሀቢባ ታውቃለች። እንደኛ ሀቢባ ቤት እኮ እንደኛ nam nu barro rakkanne afaan oromootiin isinitti haasaa nu rakkanne jennee yoo dhufne rakkoo kenne malu ada dira gesta la baba nuruddin afaan hin qabdu dubbatana min bakka kanatti morali habiba maqaa haftuun hin qabdu maaliif jennaan gaafa midiyeen amma nama kenna tokko dhufne nama kenna ada dira baba nuruddin asra da waa qabse gesta baba nuruddin gaafa dhiyoo tanaati micoon sabboontun gargaarsa dhabdee jemte katti nama hunda kadhattee boochu namni famous ni oromo da khadala tusli hundinne kha diradisi dedan tubo ani asindura ijaba mulkade ani intala muslima barakum ala mabdida misadi ijaba mulkade koy men dubada fannan kabini ijaba mulkade media ratti oromo na karkara jede rakko cima kesa jirade de mi adu fidadu fajjesi nan jedan hadu fidadu oso ani daima ka badaima kiyaf malesila fajjesa yerosan ufajjesi nan jedhan kana oromotti amma osoo nafseen nabaate himachuun barbaadu habiba namo masarajjaa qabaa rakkoo qabaa masarajjaa kiyooli rakkoo kiyyootti madde akka furmaata naa gootu rabbii gaditti hin beeka kanaaf mube daa'ima keetiin ilmooteeti si qabe rabbiin si qabe habiba biraan nagaya habibaan ammootu waan nan beekneef na galchuu hin dandeettu mana isii okay bas ulfaadhu amala gandatti sedduu figura sila warri dhageetti qabda walii galtanii rakkoo nama keenyaa furtanii
Ansari irra deeggara garuu immoo waliin galtanii. Nutiin kuni oma fe'ellee yoo ta'e waan dandeenye waan dadhabneen rakkoon qabu namni ammaaraatti yoo dhabe garas deemuu danda'a. Naanna'ee namni kenna tokko bakka barbaade dhaquu ni danda'a. Akka biyyatti mucayyoon tun sagalee taati yoo ta'e. Sigalee akka anu hubadhutti ati hubachuu dhabuu dandeetta. Akka ati hubattutti anu hubachuu dhabuu danda'a. Namni eeganaan taane namni kenna furmaata naa godhuu dide jedhee achi dhaqee sun kallattii furmaataa isaati. Sigala nama kana dhoorguu hin dandeenyu. Haa ta'uuti garuu dursa namuma ofiititti himatanii eega dadhabanii booda boru maaliif akkas goote akka hin jedhamne. Ila sigalee ilaaltu rumbaddu. Boru maaliif akkas anama fakkeenyaa dubbii keessirraa fudhaa jedheen lakkii hin barbaadu jette kunis ragaadha qabadha bakka kanatti maaliif maarree ofirratti fuuna siin jedhanii maaliif hin barbaadu jetteetu dhufa boru yoo agaa ilmi namaa waan dadhabe tokko hin qabu abiibti annama miiliyoona tokko tuqaa tokko eengadda asitti nyaatee namni hundi dadhabee waa'ee mucayyoon of ajjeeftisaniif osoo mucayyoon biraa himataa jirtu dhageeffataa ture keessan dhaqee itti bilbilee kadhide 600 kaleessa galcheshi taan immoo guyyaa 3 qofa naa kennaa jedha namni kenna ani birriin idaan namaa narra jira birrii miliyoona akka Itoophiyaatti miliyoona 7 narra jira idaan namaa ammoo akka Itoophiyaatti miliyoona 7 narra jira idaan namaa sobaan kan safamee jechuudha kanaammoo waraqaa ragaa qaba. Asin dura waraqaa kana qabadhee miidiyaa irra gabbee kottaa naaf Oromoo na dubbadhaa na birmadhaa daa'ima kiyyarraa manidhaa na galchuu fi melikii na faraduu danda'anii biyya galuu hin danda'u jedhee gabbee iyyadhee kottee takkaan dhaabadhee namni tokko deemee of ajjeesinaan jedhan hinki jibdaa. Okay, an duraan nama biizinesii qabu nama mana rifeensaa qabu nama mana uffataa qabu kana hundayyuu na dhukkubee biizinesii kiyyallee oofachuu dadhabee kasaaree waan hundi na harkaa badee idaan Kuwait jiran sigalee birri Itoophiyaa miliyoona 7 sirra jira. Yaa birri Itoophiyaa miliyoona 7 birri biyya kanaa diinaara 7,000 irra jira 7,000 biyya kanaa. Faayinii mootummaati. Faayilii mootummaati. Faayinii mootummaati fi amma eenyuun himachuu barbaadde re'aati Oromoodha. Laa ani Oromoo himachuu fi miti qarqaarsa barbaada akka Oromoo tokkooti. Kun rakkoon qabu Habiibaa miti osoo nama Turkii fi nama Masri illee argitee itti mattee rakkoon qabu kun. Uko gargaarsa barbaade lee Habiibaa bira Okay, yeroo gargaarsa Habiibaa. Yeroo immoo yoo gargaarsa ta'e Habiibaa yoo dubbii ta'e immoo namni dhaqee Habiibaatti himata rakkoo maal qabu. Jechi kiyya siigalee turumbaddu. Baaba waan Habiibaa godhaa jirtu wallaahi summa wallaahi waan dubartiidha. Waan Habiibaa kana jaalladhuuf. Turumbaddu. Maaliif akka jedhe siigala? Maaliif akka jedhe siigala? Mucayyoon tun gargaarsa gaafachaa jirti taanani gargaarsa qaama kamuu gaafachuu mirga guutuu qaba namni. Gadi bahee afaan dubbii isaa bakka barbaade dubbatachuu hin danda'u. Dubbii isaa bakka barbaade dubbatachuu hin danda'u. Dubbiin namni mana keessa yoo kawan dhabu taate dura mana keessa himatu. Mana kee keessa jiru fuutee miidiyaa irratti dubbachuudha dubbiin dubbii jettee dubbatu. Dubbii torbaddu dubbisuu jira. Biiftuu. Torbaddu. Waan hin beekne namni lama mana keessatti yoo dhabe dhageeffadhu faamiliin tokko manatti yoo dhabe biira keessaa ba'e biiftiyyee. Dhageeffadhu turumbaddu. Mubarak biiftuu walitti haasanii naaf isaanis walitti haasanii laa turumbaddu miti. Aartee viidiyoo miti. Fannoo biiftuu bichaa odoo hin ta'in akka dubartiitti amileen keenya cabee jira. Aan dhugaa rabbi kalee galgala irraa qabee amma irriimni jedhamu nan qabne gaafa du samina da bochi godeen ture bochi na deebisee sababno sababni abbaa barbaadde jaalat Habiiba yoo barbaadde duddarratti baatadhu deem garuu dubartiin garaatti baatee jirtu sun boota sana dhuftee daqiiqa takkaaf dubbachuu hin qabdu turte imma beete misikira ana akkamitti akkan gubadhee jiru ana beeka dubartiin sun daqiiqa takkaaf achirra baatee dubbachuu hin qabdu. Nalaggeeffadhu gaash nalaggeeffachuu dirqama qoy. Okay dhaggeeffadhu biiftuu koo. Intala koo sin tuffadhuan akkasi jaalladhu akkasi kabajuun beekta na dhaggeeffadhu akka ilmoo kootitti jechuudha. Tokkoffaa irratti Assalamu alaikum. Mubeko yaada keenya walumatti nu deebisee adara.
Ishi waalaikumsalam dubbadhatis. Maal mubeko tokkoffaa hundi keessanuu salaamu alaikum baabaa Nuruddin hundi keessanuu iyyuu mube eegi biyya kana dhufte biyya keenya jechuudha biyya keenya jennee irraa biyya sakata sheexana wayii si tuqemoo eega siyoo sagaleen kee sagaleen warra keetii sagaleen Samiraa takka dhagahame hin beeku jaalala keessa malee waan beeynu jinni biyya kanaa si tuqemoo nanne yaani pranki faanatti fakkaata tarii Samiraa pranki godhaara moo deebi'ee deebisni kenna deebii kuusaan qaba. Dubartii ulfa pranki godhaara deebii maal nu kenna la irratti dubbachuun dirqamati deebii. Biiftuu lamman. Maanni beekamu wanta dubbadhu sin keessatti deebisni ta'a al tokko dhadhacha qasaa dhiifamaa wajjin biiftuu ko afaan maanni beektaa eegasii jaalala keessanitti namni hawwata jaalala keessan namni hamma inaafuu janamaatti galtan natti fakkaata Samiiruun sagaleen si dhagaameen beeku istiil hamma maal fedha qeeyyuun dubbisneeni tokko faadhifama naafa gootu Samiiraan asitti silaan nuti taqabbala garuu maaltu an pranki moo dubartii ulfa prankiin gootu alii qalbii natti fakkaata haasaan keedunu Samiraa haa darajaa kanaan iddee kanarra dhaabuun kee balleessaa guddaa qabdamu beeku wallahi laazim ayyee kanuma afanii nan fixa warra fuchuun shari'aan si fakkare dandeessu jiraachisuu dandeessa rakkoon qabu kara kanarraan garuu miidiyaa irratti nama kuma 40 irratti fuutee mucatti sana dhiyeessuun nu been jin nu safuu qabne Oromoon galee okay dhaggeeffadhaa kun immoo Maryamis warra kee taate dhiifama naaf agoo mube waan ishee sin jettu dhagayaati si jammar badii guddaa qabda waan ishee sin jettu bicha dhagayaati mi'ootii qabadhoo beeftu mi'ootii qabadhoo deebisaa jireemo atti murtanii galtanu wallahi sidana mube ko dhugaa rabbii wallahi rafiitiin nu dire amma si argatu okay dhaggeeffadhu ka beeftu ona dhaggeeffatte malee ishaasa taasaa malee sila taasaa ke jaalashi dhaggeeffannaa jedhetti fufish ayyee dhaggeeffadhaa Rabbi dhugaanu haa dubbisu mi'ootii qabadhoo boleetti koo haadha dhiira Rabbi dhugaanu haa dubbisu na dhaggeeffadhaa egaa amma hunda dubbachuun koo dirqama yoon hunda dubbadhe malee dubbiin ni kamtu isiniif yoon hunda dubbadhe immoo waan balleessu qaba dhaggeeffadhaa la garuu bakka tokko akka Samiirumaa qofa galuufan dubbadhaa isinii yoo galuu dhiisus ani ilma namaati nan jaadha nan dhugaa jireenyi ka yeroo ta'uu didee biyya kana dhufe yeroon biyya kana dhufu dhiisii irratti galatooma waan dubbatamne jiraafanii yeroo akkana jedhu immoo akkasiin jette Samiiraanii naa hanqattee Samiiraanii naa ta'uu diddee miti mikinaatuma waan ta'e wayii jirala ani ka yeroodhaa asan dhufe ji'a torbaa miti guyyaa torba namni biyya kana keessatti nobsu Mubarak yoo dubbatan garaan duwwatte nama hafa baaba akka dubbadhu beekaati mi'ootii qabadhu boo ada waggaa 30 meeqa lakkoofsa taate mi'ootii qabadhu gaaffii jari gaafatan akka dubartiitti sirriidha gaaffii jara dhibbatti sirriidha eeyyeen dhugaadha ta nama naan Samiiraadhaan nama miidiyaa akkasiin taatu hin barbaanne hadha waggaa 8 namni tokko akkamitti jirta warra keetii wajjin warra kee rakkataarti isaarti namnaan jedhin jiru tokko jedhaa qabadha warra kooti wajjin dubartiin tokko immoo rakkattee waggaa 8 namaa wajjin hin jiraattu na rakkadhe na rakkises hin jenne kaleessas jechuudha wajjin jiraataa jirra bakki rakkoo bakka warraati kanammoo manni hundiyyuu hin jenne malee dubartiin isiin qaabistii akkamiyyuu warra sirratti fuudha jennaan eeyyaman kennitu kanan beektu qabadhaa asiyana jalqaba irratti amma yeroon biyya kana dhufu akkuma shari'aattan warra fuudhan dhiira waan an ta'eef shorommoxoo gatiin hin barbaanneef halaalaan xiyyaara irraa gadi buuse nikaa hidhadheen fudhee galee malee algaa fudheen nanneen akka keessanii namoonni tokko obbeettuuti calluma jedhee qulqulluu fakkaatee akka keessanii areedaa addadhee waadanuu nan asoosinaa garaan qullaatti nama fanni Nuruddin jedhe dhuguma waadanuu haasa'uun barbaadu algaarraa algaatti dubartii naannessaan turre halaaluma kooti wajjin hin gangaladhees halaalaan amma kaleessa Maryami akkan waa'ee sii gadi baasu barbaaddi ani immoo haalli Samiiraan keessa